Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin nagaan isin jedha akkam jirtu. Akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa. Bannifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkamin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa Waaqayyoon abbaan keenya nuuf eeyyamee jiraatii koorsiiwwan kana dura wajjin ilaallee guduunfaa isaanii walitti qabnee guyyaa har'aa kana wajjin ilaallaa. Naannoo ji'a tokkootiif natti fakkaataa addaaf fagaannee turre. Akkuma beekamu koorsii dubbii amantaa jedhu wajjin ilaallee turre. Dubbii amantaa keessatti maal laallee maal hubanne waan jedhu san waan ijoo ta'an waan namni hundi beekuu qabu hubachuu qabu wajjin ilaalla jechuudha. Dubbii gaafa jennu waa'ee waan tokkoo kan dubbannu kan haasofnu jechuudha walumaa galatti. Kanaafiyyuu dubbii amantaa yoo jennu waa'ee amantaa haasofna jechuudha. Dubbii fayyinaallee immoo koorsiisa lammaffaa keessatti wajjin ilaallee waa'ee dubbii fayyinaa wajjin ilaallaa. Isa sadaffaa irratti immoo dubbii Kiristoos isa jedhu wajjin ilaallee turre. Mee har'aa dubbii amantaatirraa haa eegallu. Isa eegaluun duraa qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Tasalonqeetiif isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti barreessee akka bu'uuraatti haa godhannu. Akkana jedha. Ammas obboloota koo jedha. Ammas obboloota koo isin biratti akkuma ta'e